achirra dhaabatu deemu. Akkana fakkaata laga akkatti yaa'u bonaa ganna yaa'amiin badu. Namoota dhugaan fayyaa barbaadanii fi maatii isaaniitiif fayyaa hawwan qofaaf viidiyoon kun fayyaaf kenna baay'ee barbaachisaadha. Warra qorri dha'ee lukni isaanii socho'uu dadhabee dugdi dhukkubu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee har'a wandoon deemnee warri amantii biraa qabdanii jirra jirtu wandoon deemnee kallattii dhumaadhaan na wajjin turte. Wal qabatee kun as dhufnee lukan nu dhukkubaan. Kanaaf tuni ammoo tuyyuu obboleettiitii qashtiidha deemu malee wandoon dhiqadhu malee miyyatti taa'ee lafaa dhufa jirta. Kunillee gurbaa kaleessa akkasi sirbusanii taa'a lafaa dhufa jirtanii nafaa cufa jirtan jennaaniin nafuuyyuu as dhufuu wayyaa jedhanii kun as teettee akkana kottee babal'iftii akka lukkuu wallaa waraabaa jira. Achitti ammoo abbaan Razaan tikkeettii muraa jira isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan baay'ee isin daawwachiisa waan wandoo fayyaadhaan wal qabsiisee namootiin haawwalee keessan dhukkubullee koottaa akkuma argitan akka tikkeettii muranii kun asiin ol seenanii. Sensa bakka Dema aku maju kan kono wondo sudah wah kata ni ada sudah nama ragot kuni gandaadha kallattiidhaan isin waraabaa jira argaan jira waa akkam namatti tola na waraabaa garam deemna kota kanuma jijjiiratan kanuma uffattan deebitan aku margitan amma gaara layaa jirra kana gaara garuu akkanatti tolchanii bareechisanii wow kanneen jechuudha akkuma argitan amma qulfii fudhachuu fi qulfii sanduuqa boorsaa keenya kennu yookiin meeshaalee keenya kennu namni gurbaa kana feetan keessan na dubbisa namuraa jedha gurbaan hin qaanfataa lafaa dhufa jira wow maashaallah adeemnu nu bishaan hoo maal jedha wandoo jedha kuno wando qulfiin dagatina akkatti yaa'u bishaan oo'aan argitanii saamunaa nuuf fuute anka jedhu saamunaan giiftii moo Giftiin injir waluma erkisanii wanama soba naagalee jira kunooti kun ka shamarraniiti uffata keessan fudhaa kennanuu kennaa addaan baasa kunoo kun ka shamarraniiti yoo geessitanii jettan ammoo aysteentanii talbaa waan qorraa ajajachuun dandeettanii kunoo ka dubartii argitanii namni dubbisa kunoo dubbifadhaa kun ka dhiiraati isaa miti dubbisaa guddaa kana kun ka dhiiraati kuni ka intalaati isaa miti kana jedha looha guutuu kana jedhaa jira ay barreeffama guutuu rakkoffaa akkamitti akka fayyadaman waan adda addaa qaban
akkasi kanaafi achillee bakka ta'anii boqonnaati itti boqottanii nama gaggabsa taa'ummi achirra akkana jira isiniin jedha fayyadamne inshaallahu wa ta'ala yoo baanee jenne isin agarsiisa nu amma meeshaa addaan qoodamaa jirra kuni boorsaa kenna saamunaa fudhattanii isin nu rakkoon qabu nu shaantaa maaliif dhiifnaree fudhannee deemnaani uffanni kennaas jira keessa kenneetti qollofna qulfiin hin fuune qulfii malee akkamitti kaayanna nu bilbila boorsaa wammar qulfiin uu fida kunoo qulfii dagatanii dhufanii kun bishaanii nu nama shanii bishaan sadii asiin lama saamunaa fudhattanii isin ufii fudhatanii maashaallah aleekum kun uffata kennaa bikitanii dhiqannee jijjiirannee jenna namni salphamatti ilaala fuullina shishifinii na'ee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wallahi muru lafa jiraa gurbaanii saalfata akka kana fakkaannaa isiniin jedha inshaallahu ta'ala namni haadha keessa luka qabee dugda qabee qaama qabee qorri dhukkubee akkasuma immoo narvii qaban abbas ta'ee haadha obboleeyyan wani akkuma argitan kana kun akka itti furkisaa aaru istiimii jira gandaa kun olaala argitanii kuno si akkaataa fi seera qaba akkaataatti fayyadaman hurka argitanii gandaa luka keessa kaa'achuu danda'antu jira waan hedduu garuu gandaa namootuyyuu nu akka fuudhi boorsaa cufii beena asumaa kuno kana uf kaaftii zabana tokko fotoo ta'ee akkanuma kuno akka waqti ijoollee dadhabne takka akkas jedhanii yeroo isin uf kaaftu isin argisiiseen argitanii akkana zabiibaadhaa isiniin jedha qabi beena kuno laala takka harka duuba qabatti takka akkasi qabatti takka hidhii akkas achi gooti kun akkaataan jiraatu ijoollee naan galle qulfii wallahi gadin cufu maatiin kiyyattaa fayyadamu seene keessa kaamiraan seenuu hin danda'u sababni isaa maaliif dubartiitu iyyuu dhiqataa jira isin jaaladha isin kabaja laayik sheer gochuun na wajjin turtii gaarii koota zabiibaa kunoo yoo sobee laala kunoo argitanii hin sobee jedhe Hacaaluu Hundeessaa akkanuma ijoolleen zabanuma fotoo waa viidiyoo dalagaa birriitu galaa hin ta'u jedhani feestaala fuudhaa kennaa argitan kanatti istiimiin jechuudha maashaallah fuula na diimessee laal fuula kiyya akka jiru zabiibaa foon kana na godhe mee kootu zabu isike dadhabe jetti gaggabne bishaan qorichaa miti wallahi fuula kana nama mee fuula kiyya laala maashaallah tabaarakallah maashaallah jedha asasitti namoonni dibadhe fakkaata kunoo bishaan irraan goggoyne kanaafi alhamdulillahi rabbil alamin ama dirqama waaqi ashamsii yookiin sana iskiriinii dibachuu qabna dadhabbii jennaani keessa turree beeytanii ummii luyitii dhukkubdi hin ba'u jedhanii didanii akkasi saniif keessa turree garuu osoo turuu baatanii bareeda akkasii miti ummii odoo turuu baatanii wayyaa nama dadhabsiisa baay'ee dadhabne isaan maashaallah hin dadhabne nu sirrii dadhabne kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maatii keessaniif jechuudha inshaallah wa ta'ala himaatii akka dhufanii fayyadaman wayyaa amma eessa jirtoo naan jettanii achumaa baanee bakka waa dhugu ummiin bassoo anamootuyyuu talbaa ajajadhe maashaallah namni akkana dhugaati juusii maalii talbaa waan qorra bakka aska jiru dhugaa lallaafaa fi talbaaf juusii qofa jira akkasii kanaaf bakka tartiiba isaa viidiyoo biraa koomantiidhaan adda baasee isinii himaa har'aaf akkana alhamdulillah amma deemuu ennaa harabaafannee kaanii asuma teettanii harabaafattanii maashaallah tabaarakallah rahmaan soofa jira soofa irra hirkattanii teettan takkaa gafur isinii deebu ay seentanii jechuudha bakka silaa bassoo maama dhugan kana seentanii ummiin kun achiin jiranii zabiiban asiin jirti namni dhiiratii fi dubartiin garagara seena maashaallah tabaarakallah akkam bareedeetti
akkatti bareedu argitanii maashaallah tabaarakallah obboleettiitii adiqqishuudha akka kanaa siin jedha namni gabbara naa kennu eddan arsiidha gara kiyya kana koottaa obboleetti gurgurataallee gabbara gaqqabee akkasi odaattal bannaa dhufaan jiru silkii kan keessa eegsisan daraban maa waliin dhufne kun oli kannee geechillee abbaan razaaniin taanii addamaa taa'ee jettan soddaan sodaa Arachi kaba. eegsisan daraban mee ablamin ni wallahi waan akkana faayidaa qabuun jira kun talbaadha Achi ta'a. geesse bakka wallahi talbaa qofa argisiisee ba'u kunoo talbaa dhuganii fuulli nama mannaa ofitti binu godhe diimaa foollu ta'e alhamdulillahi rabbil aalamiin ba'anee jirra sa'aatii guddaa turre hafuurrilee nu deebi'ee jira qulfiin achi keessaadha qulfii Isuu ta'ee deeman malee goddaa gad caammaa namarra kutaa gad nama darba silaana waraabanii bareeda ture Kana. Abdulhamid astaayitii kennimee wandoon akkami WhatsApp jette maashaallah tabarakallah yaa jamaa ummata seetanii kanan saalfadhe ka ganda ummata seetanii واو ما شاء الله تبارك الله الرحمن أكشي أشرا دابا تدين واو أكنا فكاتا لقا كتياو بونا قلنا يا من بدو ما شاء الله تبارك الله كانت الحمد لله جيسني كجيفة ربي توكي شابا أجرا باندو أقول الدبلو Ye malik. Jaji qabachuufi akkuma argitan kana isinitti tola jedhee abdiin qaba amma galuu fi baajaajii qabachuuf deemaa jirra waan baay'ee namatti toluu fi faayidaa fayyaa qaama keenyatiif fi baay'ee bareedaa qorra baasa hedduu itti deddeebinee jechuudhaan sagalee har'a isiniif ka jalqabaa kaa'u malee baay'ee jijjiirama argatan fooyyee maazariini kanaaf asitti ammoo zayituunni kun asitti baay'ee rakkasaa isiniin jedhan bitanna jennee hafayaa jirra yookiin yaadaa jirra. wanni isin hubattanii sirriitti beekuu qabdan hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nama dhiiraa waliin
waa bitachuu hin danda'ani. Maaliif jennaan nama dhoorga maal akka ta'e hin beeku. Mee isinuma nu bira moo isinuma mara hundaa isiniin jedha. Maatiin jechuun haga obboleessaatu iyyuu garuu nu bitannu malee jennee maraataa jirra. Takkitti matana fudhaa nuun jedhani. Mee takkitti tana nama meeqatu nyaata ishii namni biraa taa'u. Kanumaa fi mucattii tanaa yuun geetti garuu wanni nama hin geenne hin jiru. Kanaaf inshallah wa ta'ala nu harkaa dachaasanii wallahi takkitti bichaa fudhannee deemnee isiniin jedha. Maal jettan kun nama gaddisiisu haa ta'u malee namootiin jechuu fayyaa faayidaaf maatii keessaniif barbaadan kana sanii odoo hin ta'ini namni haati tiyyanaa haa fayyitu obboleessi kiyya abbaan kiyya obboleettiin tiyettanii qorri qaama qabee isin jalaa dhukkubee jijjiirama baay'ee fi faayidaa hedduu qaba. Asitti ammoo tuyyuu jechuudha erga deemnee baajaajii irraa buunee makiinaa yaabbannee gara magaalaa teennaa imalaa jirra. Akkana fakkaataa karaan baay'ee namatti tolaa hedduu nama dinqisiisa. Osoo deemu ammoo tuyyuu bakka dadhabee ani adaa hin rafee du'aan isin ajaa'ibaa irraa jechuudha. Arrafee jennaani na waraabanii ribaa ana rafaa jiru makiinaa keessatti akkamitti hin rafne ho'a keessaa ba'ee bitanii galee waan hedduudha. Dadhabbii bishaan dhiqatanii bowwoo jira akka badaa mataan nama buwaafata sagaleen isin jeeqaa jira haa ta'u miti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namootiin biyya keessan yaaddanillee asumaan itti bu'aaraa namni faayidaafillee akkasuma immoo jireenyaafillee barbaadanii maatii keessanii yaalataa waldhaanachuun dandeettanii karaa fi akkamitti akka deeman ammoo tuyyuu warri fageennaa irra jirtanii isiniif himuu danda'a akkamitti akka fayyadaman irra caalaa jechuudha isiniif ibsuu danda'a. Namni keenya fagoo irraa maallaqa baasee dhufa malee akkamitti akka fayyadamuu fi akkasuma immoo tuyyuu maal fayyadamaa sa'aatii kamii akkam godhaa hin beekanii waan dhugaa jirtu walitti himna anaa dabalatee jechuudha akka itti fayyadamu beekuun barbaachisaadha. Dirqama namni sagalee jalqabaa qofa dhageettanii dhuma kana hin dhageenye isin dabree jira jechuun isin taree jira isinin jechuu barbaade. Wayi carraa kiyyaa garaa of nyaadde asitti kaameraa yeroo na waraabaa jiran adda inni rafaa hirkadhee makiinatti mastaawatti tochi jechuudha. Na waraabanii ol utaalee adaaf laala. Lakkaa namni yoo dadhabee jedhe akkana rafuu yubee makiinaa keessatti ani. Garuu baay'ee waan dadhabee fi namooti na jaalattan sheer laayik godhaa viidiyoo kiyyamuutiyyuu warri haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan jala gadi bu'aa viidiyoo hedduu faayidaa isiniif qabu baay'ee argattan kana qofa odoon tahinii isiniin jedha. Haa ta'u malee viidiyoo kiyya argitan hiriyoota keessanii sheer godhaa. Nagaatti isin jaaladha isin kabaja waraabulaa fayyaan faayaa.